Ashama akkam jirtu hordoftoota fi jaalatamtoota YouTube channel kee jalatti argamtan hundi keessanuu nageenyi koo bakka jirtanitti isin qabu jecha har'as viidiyoo takka isiniif qabadee dhufee jira. Viidiyoo irraa keessatti daawwattoota kan koo wanti waliin ilaallu akkaataa Facebook keenya add friend irraa gara follow tti haala kamiin akka jijjiirannu waliin ilaalla. Egaa daawwattoota kan koo faayidaan isaa maali yoo jettan add friend irra yommuu jiru family 5,000 ol isiniif hin qabatu. Akkasumas gara follow tti yommuu jijjiirattan follow keessan 1,000 yeroo ga'e akkasumas viidiyoo garagaraa waraabdanii ni maxxansitan taanaan Facebookiin isiniif kaffalaa jechuudha. Kanaaf haala kamiin akka jijjiirannu isinitti agarsiisa. Na waliin turaa isiniin jedha. Warroonni channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan viidiyoo kana eegalaa isiniin jedha. Warroonni maatii taatan immoo viidiyoo kana like gochuudhaan eegalaa isiniin jedha. Egaa gara viidiyoo isin dabarsa. Egaa daawwattoota kan koo Facebook keenya irra seenuudhaan mallattoo profaayilaa keessan irra ni seentu. Kunoo amma edit profile isa jedhu kana fuuldura mallattoo tuqaa 3 tan irratti yeroo tokko tuquudhaan view as isii tan irratti yeroo tokko ni tuqina. Kunoo akkuma argaa jirtan Facebookiin kun add friend irra jira jechuudha. Add friend irra jira. Haala kamiin gara follow tti akka jijjiiran isinitti agarsiisa. Amma yeroo tokko uf duubatti back ni gootu. Ammas deebitanii iddoo mallattoo tuqaa 3 tan irratti tuquudhaan amma turn on professional mode isa jedhu kana irratti yeroo tokko ni tuqina. Ammas turn on jennaani. Ammas start goona. Amma uf duuba deebina. Uf duuba back ni goona. Amma iddoo mallattoo tuqaa 3 tana iddoo jalqaba irra jirtu sana irratti yeroo tokko tuquudhaan gadi buutanii setting isa irra dhuftu. Setting irra seenuudhaan amma as keessatti how people isa jedhu kana irratti yeroo tokko ni tuqxu. Isa jalqabaa kana irratti yeroo tokko click ni goona. Everyone irra jira. Friend of friend isa jedhu kana irratti deeffanna. Isa lammataa kana irratti yeroo tokko click ni goona. Amma Facebook keenya add friend irra gara follow tti jijjiirree xumurree jirra jechuudha. Amma mee uf duuba deebinee ilaalla. Uf duuba deebinee jijjiiramuu isaa ilaalla. Okay, uf duuba deebina. Amma mallattoo profaayila keenyatti irratti deebi'uudhaan mallattoo profaayila irratti ni deebina. Ammas mallattoo tuqaa 3 tan irratti tuquudhaan view as isa jedhu kana irra ni dhufna. Kunoo akkuma argaa jirtan jalqaba irratti iddoon kun add friend irra ture. Haala kanaan akkuma argaa jirtan kanatti add friend irra gara follow tti jijjiiramee jira jechuudha. Egaa haala kanaan add friend irra gara follow tti jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Egaa daawwattoota kan koo barnoonni keenya kanarraa kana fakkaata. Hanga barnoota biraatti walitti deebinutti nagaan naaf turaa isiniin jedha.